بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد daawwattoota keenya warreen foddaa kaameeraa kanaatiin nu daawwachaa jirtan waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu arra akkuma gartan ana fadis magaalaa bokkoo keessatti argamna gammachuu aduusaatiif dhufne gammachuu tana namni hundinuu gaafuna akkana tattaa jirra manni guutuudha ewa unoolaal sultaanissani inshallah gaanamu gaggabaabsine gammachuu tana ibsa jechuudhaaf argamne jirra amma kabitaa kiyyatti argamu amiira keenya sheekha keenya sheekh Toofiqi asirratti gartee inninis dhaamsa bakka tana qabu asumaan isin afeereetiin jira asumaan gartee haa naaf dhaggeeffadhaa jecha isinit dhaammatu qaba aruuzni bultii islaamummaadhaati ustaas Sa'iid fuudhee gartee irraa asin waliin dhufuu kanarratti gammachuu sin dhageemtee fi dhaamsa bakka tanaa qabdu asiin si afeerre sheekh أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله قمتشوتنا وبليس غينيا وبليتي تينيا ربي قمتشيسي خاتمان تلسدي جاني خاتمة لما فاراتي دلتشون خاتمة هذا فودون يوغين هرمون خاتمة هذا الرابودا دوساني خاتمة هذا جان هي وبليس غينيا أستاذ سيدي في وبليتي تينيا كنوز عبد الله خاتمة ثاني تلما فادا الرغودي إساني وجين غمبچو تنا قودنه بك إساني تولد دفنت أرجع مودا والحمد لله رب العالمين جچادا تتنفقات وبليين كيا خاكا ثاني خنا رغيبي خرن غينيس خرّا سنيس ربي سنياتو جيچارا خرّن غينيس akka bareedaatti irra isiin naaga'u isiin akka dhaamsaatti xiqqaattu guddattu na bira jirtu wanni bareedduun na keessatti narraa gacalaqiftu hangaan afaan hin dubbaddu daran tana keessa gaguddoodha haalarra jirtan hunda keessatti obboleessi keenya ustaas Sa'iidii fi kunuuza Abdallaatis eegaa qarabbiiti akka rabbiin irraa quba qabu haqa walii guutuu qaban tokko nama tokko duraan ayni isaanii wanni isaan laallatu isaan lamaan jidduu hin jirre ammaan tana ayni isaanii isiinis haqa isaa guutuun eegaa qarabbiiti eegaa haadha abbaati akkasitti walillee laallatu haqa abbaa manaa haqa haadha manaa guutuun isaanii dirqama waa hedduuta isaan laallattu amantiin asirra maal naan jettiidhaan firraa guutuun isaanii dirqama kanaafuu warra akka bareedaatti wajjin jiraatu rabbi haa godhu kanaafuu wanni isaaniif dura qabuu qaban tatanaas keessatti yoo maal nuun jetti shari'aan jechuu qaban oduma isaan beekaniitiin anis tun na keessa mul'atti kanaafuu dhaamsina bira jabaadha waa hunda keessatti fayyadabaa fi fayyaa qabaachuu keessattis waa harkataa fi waa dhaba keessattis eegaa qarabbiiti haqa haadha abbaatis guutanii haqa walii guutuudhaan akkaan isaanii dhaama kun dhaamsana keessa jabaati hangaan afaan hin dubbaddu daran na keessa jabduu ta'uusaa Allahu akbar ma sha Allah ga kada gaisan amirri keenya Sheekh Toofiq akkana gartee ga dhaamsisaadha guddaan gartee ka akka gartee amantii taate asin gartee isinitti ibsee jira gamanaan ga waluma faana gartee jirra namu baga gammanne salaamtaa jetteetu marra gammachuu ajaa'iba gammadeetiin jira jettee dabarsita bismillah الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أكثر جران دور سيارة كم تشوفوا دانو دعامة أكثر تيانا فديس مقالة بوكو أجتر كمنا ران تناروزا أستاذ سعيد عبد الرحمن أكثر ما ماسي كنوزا تهنيا كنوزا عبد الله يعني أكثر تخارب بوجينا بلجو أكثر تكمل تكمل من نقل تيساني سوارا وجين بولي وجين هرور ربنا غرو أنكم ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إسأله شيخ عبد السلام جنيني قمنا نس كيرو تكوجرا مالك جاما مالك نس قمنا قم تشوف كتنا بكبو سينجرتي سافرة
عبد المالك جليل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا جوبيل مرة بسم الله يا دما السلام عليكم جان aku mah gak bakal kurban mana murti dia aja azad na jawara bega dubachu bego jesa ana mamma kas ايه ana rammo garu gammachu guddo dakana dagami دعوتو تخن جلالات ما gammachu guddo narana dagamte ustaz said furu isadi fin gammati الله اكبر كان لا wanni guddan gammachun as nabi de chigase Ayye. aratanya ragase nabi de said gammatu ايه ammo akuma to ko dabe gize lalu sharia wan jantanas khaler ragase tuman gammati الله اكبر كان لا ما شاء الله ما شاء الله غمان انس شتو جيجرا ايه ايه كتك بسم الله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام دعوتنا يشوفتنو جمعتو تمرتي وان ورقيبتني بقلتو ما جنجتا. أرانتنا أروزا أستاذ سعيد عبد الله عبد الرحمن تربي ولنقبه نهنده خان أكا خان أركنيس هنده ولن رنواغو يجا. امين امين إرجمان كان عليه الصلاة والسلام كيجي. من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف في الباقي النصف الباقي أكيد ترى سعيد سنة نتنم تقولين دلقين جرا الله اكبر أكيد عزيزة غريب دلقين جرا جرا ايه سنيفو هنكما بخيتي إسال لجوتو دين الرا ولا كاتا قتني جراني أيه. هنكما بخيتي هارب سداتني دامسي قبقية الله اكبر الله اكبر ما شاء الله شينا خنيا شيتوجين كما نمانغا كان غرتي سن دامي جرا نمني غرتي فوده نسفي دي وان غرتي غوتتي جروف وانا فخيسه تكرب سداتن جيرو ثاني جيرو دي واو جيرو شريعه امنتي مال لانجتي هاتا تجي چوده سن دامته gamanumaan gaanamuu gammachuudhaaf ibsachaa jira. Maastarri keenyaas asitti gartee argama. Salaamtaa isiniin jee asumaan dhaamsa saadaa isinitti dabarfata. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردوتوتا خنيا في خبيبتوتا جالتمتوتا ورن فودا كاميرا خنا دوجي تنيفيا كسما خبيبتوتا جالوان درسوتا خنيا في شيكان كينيا وروتن وبريس خنيا وجواب جالتما أستاذ سيد عبد الرحمن أروز سارات تيغمبچو خن وجين قوتا جراستر كمان هنده قسم بغير بسنگا مجلسين جيچا undi hanya wastar kamna biyatenya biya sadem fadis magala bokoda ana fadis ajitar kamna untuk kasan bagara benisinge wara ulbanu gamatiro bunata isu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh namni hundinuga kuno kanamatti gammachuu sadaa ibsachaa jira baga gammaddan baga walumanu gammanne isinin jecha gamanumaan ga nagaashii keenyatti isin dabarsina yoo afaan asolittis arus jaan afaan kaanitti amiiroodhaas ni jaan yookaan gooftaaf gooftittis ni jaan ni beeytanii ustaaz saciid kagartee ka nashiidaa tumsa quraanaa jettu irratti sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan ka'an kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoosaanii nu dhaloonni kuni kajechaa ture sanii gamanumaaniin isatti isin dabarsaa gammachuu qabuu fi akkasuma gartee dhaamsaas gammachuu itti dhagaame ganaa fuulduraattis gammachuu edaatii fi akkasuma waan fuulduraa amantiin tun maal fakkaatti waa iddoo jira gaa'ii irraa isarraa gammachuu jettanaa qoodanna الحمد لله وعلى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوجمتو وفردتو دعوتو فينا بيالا في خيسا وري تيسني دعوتها جرتن تقو فيديوز تيسني أكسما أنا وبلش خيسا سيد عبد الرحمن بيا رانتنا akka gaashariyaa lamaatti namarraa barbaachisu saniin bultii jaaree waan hin jiru alhamdulillah baga gammaddan isinin jecha akkasuma warri gammachuu xiyya na wajjin qoddattan obboleeyyan kiyya kafagoo fi dhiyoorraa na biratti argamtanii gammachuun tantee teenya jettanii na wajjin qoddattan galatoomaa isinin jecha anleen akkasuma alhamdulillah arraan tana gaafaan haadha mana gaarii akka shariyaa lamaatti argatu gammachuu guddoo na dhagahama kaaniin osoo guyyaa takkallee akka gartee silaa namni itti wanna juusanitti rabbiin obsanaaf kannee akkasuma ammaa osoon guyya takka namoota biroo gartee gaa hagartee shariyaa lama kuban qabne
akkasuma akka dardaraatti osoo guyyaa takka wajjin hin qamain wajjin hin haasawin oofsee inni lama sabirii jeegaa haadha manaa gaarii adda kunuunsa abdalla harkachuudhaaf gammachuu guddoon na dhaga'ama saniif inshaallah warra wajjin turu warra wajjin horuu rabbiin nu haa godhu jecha gamanumaan gaa warra gaa halkan irra fuugaraan gaggala homaa dhamee dhabe hoomala Mustafa Manur gaa akkana jee miskiina beekatan ni balleessa jira. Egaa warroota akkasii halkan gara galaa buluufis haadha manaa gaarii rabbiin isin waaqatu jenna. Warra miskiinummaa fuudha sodaata taa'us rabbiin qabeenya itti haaqannuufi. Warreen taphuu dhabeefis taphuuta rabbi isin haaqannu. Warreen ala dhaabbatuufis rabbi alaa isin haagalchu jenna. Alhamdulillah ammaan tanaan nama fakkeenyaaf gaafaatti fayyaa dhabde gaafa ergama rabbi leetaa salaami gaafa fayyaa dhabe wayi mataa kiyya jennaan ayyoo ashaan akkana jennaan innis ergama rabbiitis wayi mataa kiyyaa je amma yoo mataan dhukkubillee nama akkas juu jira sabaan taateef baga walumaanutti keenya jecha balayyaan kiyya baga gammaddanii isin hin jaawunti qaysanu wasalaamu alaikum warahmatullahi gamanumaan gaa dargaggoota fakkeenyaaf dargaggoota wanni hin dhaamuuf warra halkan warra guyyaa jimaa qabee warra guyyaa jimaa qabee halkan girgiraa'uuf. Arsiin akka wajjin yaad. Fakkeenya namni kun gosa hedduu jira beekte. Tokko gaafa guyyaa jimaa qabaa walii galgala wayii barbaade deemee. Tokko beleesoo namni tokko goojjoo bira nama isii hiraata gootufaa bira taa'ee soogidde meeqa irra dabala nyaata gaafa qaaraa nyaannu ta'e kan hin argamaa ni jira. Soogiddarra dabarsaa. Soogiddarra osuma waliin haasawanii soogiddarra dabarsanii nyaanni gadi kakka nyaataa soogiddarra qitaa jiru. Nani bakka akkas hin taane. warra akkasiitiif warri janaa kana sanka isaa baatanii waan mana dalagamu alatti fitinaa rabbiin ammas yoo miskiina taatanii isiniin duroomsa jedhe Allahu akbar fuuni sababaa durumaati malee sababaa miskiinummaati miti jechuudha yakunu fuqaraa yughnihumullahu min fadli wallahi yoo niifi buutee nama durooma malee namni miskiina jechuudha saniifuu warroonni gartee fakkeenyaaf sababaa fuudhaan nuti kana taane haroo kana goone waan akkana goone waan akkasii goone jee haroora hedduu lama qabu jira haroora san kan nama gargaaru hin qabne ammas wallahi saniif alhamdulillah amma gaaraa tanaa dubbaleetti keenya tokko bilaalis ni argama inni siyaasa kanuma kana ta'a abbaan diggisiidhaa isa raachi dhoofnu gamanumaan fitachuu qaba wal faana awwan inni dhagahamuun siin jee amma har'aan tanaa wayiin akka durii guna laaltu akka durii miti duraanoo yaaddaa har'a nama yaaddu biraatis Wai ustaz ake masan sila jirate kashti kuchum me rabbi sini agar ye dua gede doa izan na gede ustaz ake masan na ke bale na kashti kuchum me ustaz ake masan jusani amin ja izini izini amin ja warra garte zanni bade jirufi warra kaadi mate tingaini fi akkasum warra barnota kana finneti walfuna jufi warra dalagenne kana tane walfuna ju kharora du warra kabunu jiran Isaan sanun tahu karena sana terping gelmang kau nak kau jenah. Faida jenah ni kirti faida jenah. Jenah cuma sosobu macam tu misin. Sosobu. Ya kawar buat sosobu cuma ini. Buat sosobu ni buat sosobu. Jenah cuma mana sih buat sosobu cuma marret yang kau marret tu cuma sangka. San marret sosobu macam tu jenah. Buat sosobu cuma mana tadi. Buat sosobu berapa? Lugu mulut timu tu roya nak pakai. Sawan tadi gara bulturati. Anillen alhamdulillah bulti halal gara garte. Jirenya khobatirra gara jirenya shariqaat jirenya garte nama garte sirifatu rabbine qaisi wali ufata kayyasani hada mana gari arkadde tawajjini bada gonu tadini rate akasma wali jebesinu kan arkacho yaaf gamachu gudana dagama akasma obalayan kiya warren ko babulani fi warren ko bajiran warra ko bajo jiran honda ulti akana rabbi sini ala unja ammo akumanje san dam sadarga goda fedu damu karaa kanaan warri gartee nu daawwachaa jirtan hundi qaysanu namoonni gartee karoora fuudhaa qabdan maaliif fuuni shari'aa islaamaati osoo aadaan ta'in shari'aa islaamaati namoonni amma salawaatu rabbi wasalaamu alayhi fuudhaa jee heddumina guyyaa qiyama eegaa uummanni maammata hedduu ta'uu isiniin dhaadaddaa jee jiran akkas jee waan taateef isiniin dhaadaddeega jee ammas manista taamin kumul baata jee bar faliyata dandeenyaan akan tira wajiran nama furu namni Allahu akbar saabti kibar gafati be ber gamara bitin kale tadame akan dikal lada ka indal tibar CV ni kan dubenye ne re re saabti je kala kala yo ne kala kabar kan ni ber wa pun ol fige gafiga mo mari bit je ni kar gamara bele tadame kana budu amma sanira tema dende iti da jechu ba itu mana ke bilang ba echo san abenya ka ba mo bo
ati immoo gusaaf Moo jala guma laalte maaliiti moo? mee gusaaf jala laalte fakkeenyaaf ammaan tana mana ni qabdaa jenneen bira gamara Dhuga. Ayyee. waan nyaachiftuu ni qabdaa jenneen Jenneen. maal bichaaf jedhu arga Kharaza kurabbi. wallahi Allahu akbar. Ayyee. alhamdulillah obboleeyyan kiyyaa Zanniin isin badinaadha, zanniin fuudha. badinaadha umurii bilaashitti fitinaadha Ayyee. akkasuma gartee rabbiin ilmaan khadiinii fi riskii balloos rabbiin nutti haa kennu inshaallah gara fuulduraatti arraan tana nama lama inshaallah waggaa amata gaafa dhufu nama sadii taane Ayyee. akka ishee Ibrahim gaaqadheenis yaarota yoonni bakkuma duratti jiraates yoo zaawiyuma duratti jiraate zaawiyaa keessatti dhufnees ilaalla naaf jaartiin Ayyee ayyee. jechuudha wasalaamu alaikum warahmatullahi Laylatul wabarakatuh Qadri sirraa kee malee. Nati rabbi irraa kee malee jechaa daawwattoota keenya gamanumaan nageetti kan isin hin jennu ta'a kun ogaa Ustaaz Sa'iid nama bashaasha akkanaati. Akkasitti inshallah gaa fuulduraafis kan isinitti deebinu ta'a arraaf gammachuu tanarra jirra. Bagan wajji qoodatanii. afanii jiranii Ayyee gaa. zanni akkam banne Zanni akkam banne gamanumaan. inni nama tolchuu wayyaa Eewa daawwattoota keenya warreen jiru. nama tokko yaada kannatu kolleeta keenya kabajamaa fi jaalatamaa bilaal isaaf yaada takkaa fi lama dubbisuu bareedaadha mi bira qabi waa'ee fuudhaa kanatti waan dargaggootaaf dhaamsa qabaachuun ol fakkaate Ayyee ni qabdaa. Obboleessa jedhamsan qabu jee gamanumaan gaa asirratti xumurru ta'a inshallah hanga gammachuudhaan guyyaa biraa walitti deebinutti har'aaf gammachuu tana nuuf guddifadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala.